السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دقتوتا كنافتو بجرجرتو سنين جتا. أنا فرانكي جايبا كبار سنين في فرانكي كناس إن رت دلائت. جو جتن هذا رفيع رت فرانكي جايبا دلقو فين ديما. محمد ماتت نوالين ترى فرانكي قريس مالك تاي. ولمان كلالو تا محمد مات نوالين ترى سنين جتا. نبيل بلافي. Hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ الحمد لله كمت. والله الحمد لله نقا كمتي. قلقا ما فقط. والله جل الحمد لله. ما شاء الله بقى جرات ما جت. mana turre guyyalle masgida ture masgida le baye yennan qilleensi jechuun xiqqoo bareeda waan ta'eef gara baadiyyaa ba'e mana turre. Akka maalli qilleensaa maal fakkaata? Wallahi qilleensi bareedaadha alhamdulillah. Maal jettee sagaleen akeetisa? Wallahi bakka asii bilbileessi dhabnaan sagalee sii qabee beekta. Ayyee. Sagalee irraa dambaafatti natti fakkaata. Warra tuyyuu warrallee baay'ee warra yaadee jira samuuna beekta. Wallahi yaadni warra sirriitti natti jira galuu barbaadetti hin jira akkuma siin jedhe kun samuuna kana xiqqeetti naamuranii barbaadetti hin jira warrillee galii si yaadnee jirra naan jedhani. Nama saniif lubbuu jaraa hiraarsuu galuu barbaadetti hin jira. Maal jechuu barbaadetti sila taphataa jirtu moo? Hai, galoon duraan silaa jechuun osoo adda jiraatti akkasi amma bultii qabda abbaa warraa qabda waan maatii kan kee ajaji isaanii godhuun yeroo jalqaba bira jirtu malee dursitee ajaji kan godhuu qabdu ka jaarsa keetiiti malee ka maatii keetiiti miti maal haasoo kan keeti waan uumaan itti haasoftu mataa miilli isaatu nagalaa hin jiru maal jechuu barbaadeeti. warra yaaduun jechuun bilbila wal argitanii kanaaf sanillee yoo taate ka mariidhaan suuta keessa ta'a malee haadhuma ol ka'ee tikeetti naa murani haye waan fakkaan namni naasoo waan fakkaan nama haasoftati. Ani anamma wanni ati haasoftu kun mataa miilli isaa nagaraan jiru beekta. Nama akka nama adda jiru akka nama argitee nama waliin hin jirre maal jechuu barbaaddetti naafuyyuu ifaayyuu naa ta'an jiru bar wannumaa ati haasoftu kun afaan Oromoo haasofta garuu ifa naa ta'an jiru akkamitti yaadda maal jechuudha jechuun maatiin wannummaan ati waa'ee. Maatii kaayoo ilmi namaa kaayoo qaba wan waliin jenne jalqaballee waan wal lafa kaayannee waan waliin jenne ni beeyta har'a ol kaateetiin yoo galteetiin hin jette jireenya biyya keessaa kana ni argitu kana galtee boru sile maal ta'uu hedda har'a warri galee naan jedhe haayi warratti ati bultiitan teetiin abbaa warra kan keetiin bulta moo warra kan keetiin bulta maal jechuu barbaaddeeti. Hagalu wanni jedhu hin jiru waliigallee jirna fakkaate yoo sanis ta'e waggaa lamaan booda waliigallee jirra miti har'atti ol kaatee akkana hin galaa maalii ta'a wanni haasoftu kun mataa miila isaan hagalaan jiru lakki hin deemaa jechuun ayyoo fi abboon galinaan jedhanii akkan kan jettee haasoftu kana kun waan fudhatama hin qabne ati namni maalus hin dhagahin maal jettee waan akkana haasoftaati. Tasuma wanni kun jechuun ani
sirraa fudhachuu miti wanni kun jechuun dhugamarraa onnemarraa haasofta jedhee ittumaayyuu hin yaadu. Ani maaliif waan waliin haasofne karoorri waliin qabnu kaayyoon kenna ka of dura waa guddaa yaadna. Ati har'uma ol kaatee maasila nama suuqii dhaqeetiin waabtateetiin deemuuf of seetamu maal jechuu barbaadetti gara biyya gala jechuun biyyatti salphumatti galanii wanni biyyaa baate erga biyyaa baate walitti dabalamnee jirra. Erga walitti dabalamnee immoo kaayyoon kenna ka waan lafa kaayannee karoora qabnu dhiistee har'uma ol ka'eetumaan gala yoo galte maal taate bor yoo galte ani dhuga sitti maami wanni kun jechuun yoo taphaaf fayyadu taate rakkoo takka hin qabu. Garuu dhugarraa hin gala jetteetiin waan kana amma dhugamaan akkana fayyadu taate yoo ka Itoophiyaatti ka maatiin kiyya kana jedhee deema fayyadu taate achumaan argitee nagaatti sitti dhama malee warra kiyya akkana jedhee warra kiyya akkasii waan kana tasuma dhaga'uun barbaadu. Waggaa kun ammaan waggaa kun ammaan ta'an. Waggaa kun ammaan ta'an. Waggaa kun ammaan ta'an isin jedha bara waggama kun anumaan ta'an. Kaleessuma gabbaate waggaa lamatti nama waggaa meeqa biyya alaa ture jira waggaa lama keessatti akkana ta'ee maalii ta'ee jetteetiin sababa kaan egaan goortu waan hin fakkaan ilmi namaa naasa waatiin akkasitti mee jira bara ana malee namni baas hin dhaga'inii isin tasuma ofiin deemte jechuudha jechuun yoo ofiin deemte barsitti mee jira yoo ofiin deemte ofiin bulaa akka barbaade yoo jette karaan si haaru nagaatti yoo san kan ta'an taate yoo kanaan bultu taate waan asin jedhu yoo dhageette waggaa lama murteessinee jira na fakkaate waliigallee jirraa mi'ati waan waliigalle waan waliin jenna akkamitti diiguudha deemta sitti mee jiraa mi'an waggaa lamaan boodatti waan fedhe waa godhannus godhachuullee baannu hin galee jettee galtee gara biyya biiballee deemtu achitti illee deebitu hayyamallee yoo galtu taate galtee deebitu yoo sanillee kan taane taate immoo biyya ballee deemtu ni galtaa sin jedhe waggaa lama waliigallee jira ees jettee waliigalle finne amma irra deebitee wanna itti haasoftu kuni waa waliigalte san diiguun akka barbaade ta'a akka barbaade bulaa wanni bultii namaa diigu maatii namaati. Abboon kiyya kana naan jedhee abboon kiyya ayoon kiyya waa'ee haatetee fi abbee gaafa biraan bahin gaafa argitee namatti hin dabalamin sani is okay waan isaan jedhan dhageeffachuu ni dandeessa. Amma garuu erga bultii ijaarratteetiin hin jette waan warra abbaa warraa kan kee jedhu dhaga'uudha malee maatii kan keeti waan isaan jedhan dirqama maatiin kan geerra kootti osoo hin jedhe ati marii abbaa warra kan keetii malee ofumaan ol kaateetiin hin deeme jechuun kun anaaf sitti maal akka ta'e hin beeku malee naaf fudhatama hin qabu. Waan dhiphataniif hin qaban sitti meetiin hin jiraani kanaaf amma waa'ee kana asumatti dhiisi achi deemaa akkana tayaa maal naan jedhani kun waan fudhatama hin qabne. Dhiisuu hin danda'u barsiyaanni jedhanii kun sa'a jireenya furnaan dawwalan siyaadee yoo isaa akkana naan jedhan garaan kiyya maal ta'uu qabamu ati yaaddu mee figatee kufirra galchee ilaalisi. Akkasii amma akkasii kun fudhatama hin qabu siin jedha bara. Kuni waan hin taane kan amma fudhatama qaba jettee waan akkana naa zayiniitti amma ani ka jedhu biraankidha jedhi arra kana arra biraanki daawwattoota keenya biraankii ta'e beektam arra daawwattoota biraankii goone isilleen biyyuma keessa jirti malee daawwattoota keenya biyya namaan jirtu. Kanaaf isilleen garree isin galtu hin jiru. Biraankii har'een irra dalayne daawwattootuma keenya irratti biraankii dalayne. Kanaaf akkasii isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota keenya nuuf oolchaa isiniin jecha hamma viidiyoo eebaatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.